السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردوفتو تيفي نور الودا سينا فلسطين خطا سدي تفاخي ستي موتما انجليز الرتي ديبان غمون دانا ماچول علي فلسطيني تبون بيتلو خاصا مسيسوني زايونيزيمي فلسطينين على جرانمو دچي فلسطين ديستي اكباتو چنقات توران كانوا وردوفي بركو سغلا فرتمي تربتي دچي فلسطين قد ديستي بودان دم كان موتموتا غمتو مني تكنو مرتيسي كان بودا دابن موتموتا غمتو مني دم فلسطين الرتي غمرياتين بودا دچي فلسطين بكلمتي قودي harka irra caalu yahudoota baqattummaan awurooppaa irraa dhufaniif kennee lafa xiqqaa ummata Filistiiniif kenne ummanni Filistiin murtee kanatti dallanuudhaan meeshaa waraanaa hidhatee leenjii waraanaatis jalqabe ummanni arabaa Filistiiniin ala jiraatus qabsoo kana deeggaruudhaaf walitti qabaman walumaa galatti ummanni arabaa meeshaa xixiqqoo qofa qabachuudhaan gara waraanaa seenuuf qophaa'e 7,000 caalu gama kaaniin ammoo yahudoonni 40 ta'an hidhannaa guutuu waliin waraanaaf qophaa'uu isaanii isiniif dhiyeessinee qophii dabre golomne waraanni humnoota garagaraa kanneen lamaan jidduutti godhamu maal akka fakkaatu qophii har'aa keessatti ilaaluudhaaf yaalla haga xumuraatti nu waliin tura. Palestine kutaa sagalaffaa ogeessa seenaa Israa'el kan ta'e Ilaan Paappee mudannoo yeroo sanii akkana jechuudhaan ibse. Small group of Zionist leaders and military commanders met regularly on a weekly basis from February. Hooggantoonni Zionizimii muraasnii fi ajajoonni waraanaa gurraan dhala bara 1947 irraa kaasee hanga gurraan dhala bara 1948 tti waggaa guutuuf torbaaniin walitti qabamaa turan. marii isaanii kanaanis ummata Falastiin dachiirraa duguuguudhaaf karoorfataa turan murtee kana guyyaa tokkotti murteessuu hin dandeenye adaduma torbaaniin walgaanii mari'ataniin ummata Falastiin dachiirraa duguuguun murtee xumuraa fi sirrii akka ta'e irratti walii galan. In each week they became more and more convinced that this was the right way forward. murtee kana booda jalqaba bara 1948 tti rakkoon ummata Falastinii fi Yahudoota ilaalcha Zionizimii tarkaanfachiisan jidduu jiru hammaachaa dhufe. Shororkeessitoonni Yahudaa boombii lama kiyyeessuudhaan haleellaa isaanii ummata Falastiin irratti takka jaanii jalqaban. Inni duraa boombii makiinaa irratti hidhuudhaan gamoo mootonni Usmaaniyyaa magaalaa Jaafaa keessatti ijaaran irratti kan raawwatame yoo ta'u lubbuu namoota 26 galaafate. Inni lammaffaa immoo haleellaa hoteela Samaaramis irratti magaalaa Al-Quds keessatti raawwatame. haleellaa kanaanis lubbuun namoota 20 olii galaafatamee jira. Yuunivarsiitii Oxford kan Ingiliz keessatti argamu keessatti dokumentiin tokko argamee jira. Dokumentiin kunis walgahii Komishinarri Ingilizii fi hoogganaa Zionizimii kan ta'e David Ben-Gurion waliin godhame qabatee jira. Komishinarri Ingiliz haleellaan hoteela Samaaramis irratti raawwatame garee milishaa Haganaa jedhamuun kan raawwatame ta'uu dhabuu isaa isa gaafate. Ben-Gurion gaafii namichaa hin mormine garuu ta'uu mala jedhee deebiseef. Xalayaa guyyaa lama booda Ben-Gurion komishinarichaaf barreesseen haleellaa hoteela kanaa kan raawwate Haganaa ta'uu isaa mirkaneesse. ji'oota sadan jalqaba bara 1948 jiran keessatti gareewwan milishaa Yahudaa haleellaa hedduu ummata Filistiin irratti raawwatan. haleellaan tokko immoo Yahudootuma huccuu Arabaa uffatanii ummata Arabaatti makamanii raawwatame. Gareewwan shororkeessitootaa kunniin halkaniin gandoota ummata Arabaa keessa Araba fakkaatanii seenuudhaan boombii dhoosaa lubbuu namoota hedduu galaafatan. Milishoonni leenjii ajaa'ibaa argatan kunniin karoora isaanii dalagaarra oolchuu itti fufan. Ji'uma gurraan dhalaa bara 1948 tti gareen Haganaa fi dhaabbanni Paalmaak jedhamu ganda Khasaariyaa jedhamtu tan magaalaa Haayifaa cinatti argamtutti haleellaa raawwatan. Namoota haleellaa kana raawwatan jedhamanii shakkaman keessaa ajajaa waraana sanii kan ta'e Yishaaq Rabiin jedhama. Waa'ee nama kanaatis inshaallah if duratti itti deebina. Haleellaa kanaan gandi Khasaariyaa guutumaan guututti akka barbadoytu godhame. Lammiileen Falastiin 1,000 ol ta'anis harka duwwaatti hambifamanii ganda sanirraa akka baqatan taasifame. Ilaan Paappee ammaas mudannoo bara sanii akkanatti ibse.
targeted 5 villages on the coast. gareewwan zaayinizimii kunniin gandoota baadiyyaa 5 kan qarqara bishaanitti argaman irratti xiyyeeffatan. kunis ummata Falastiin dachii irraa ari'uun salphaadha moo ulfaataadha kan jedhu qorachuudhaafi haleellaa kanaanis jiraattota ganda 5 keessa jiraataa turan qe'ee isaan irraa buqqisuu danda'aniiru. kanaas osuma mootummaan Ingiliz achi jiruun raawwatan. waraanni mootummaa Ingiliz gacaamsaa bara 1948 tti dachii Falastiin gadi dhiisee hin baane. qorannoo isaanii kanaanis dalagaan ummata Arabaa dachii irraa buqqisuu kun akkaan salphaa akka ta'e hubatan. mootummaan Ingiliz jidduu seenee wanti dhorke tokkolleen hin jiru. The British did not interfere. Bitootessa 10 bara 1948 tti walgayii xumuraa akkamitti ummata Falastiin qe'ee isaanii irraa ariina kan jedhu irratti mari'atan. walgayii kana boodas hoogganaa yeroo sanii kan ta'e Ben-Guriyoon ajaja tokko dabarse. innis hanqa dandeessan ajjeesaa haan ammoo qe'ee irraa buqqisaa ja'a. yaadannoo barreeffate irrattis akkana jedhe haleellaan raawwatamu hundi ummata Arabaa sirriitti miidhuu qaba. manneen isaanii diigee qe'ee isaanii irraa isaan buqqisuu qaba jedhe. ummanni Falastinii fi ummanni Arabaa immoo haguma qabaniin haleellaa kana dura dhaabbachuuf muratanii ka'an. Abdulqaadir al-Husayni hoogganaan warraaqsa naannoo al-Quds duraanii gara Dimashq deemuudhaan meeshaa waraanaa nuu kannaa jee kadhate. garuu harka duwwaa deebi'e. Eblaja bara 1948 xalayaa takka liigii Arabaatti ummata Filisxeen harka duwwaa hambisuu keessaniif isintu itti gaafatama jee itti barreesse. gara Filisxeen deebi'ee lafa akaakayyuu isaa gurguruudhaan meeshaa waraanaa bitachuun dirqama itti ta'e. ji'uma kana keessa waraanni Zaayinistiidhaa ganda Al-Khaastaa jaamtu qabachuudhaaf sochoonaan meeshaa waraanaa bitatee fi miseensota waraanaa isaa qabatee gara ganda sanii imale. achittis waraana Yahudaa humna jabaa qabu dura dhaabbate. Abdulqaadir al-Husayni warraaqsa bara 1936 tti mootummaa Ingiliz wajji godheerraa muuxannoo argatee jira. asittis waraana kana yeroo dheeraaf dura dhaabbatuu danda'e. haa ta'u malee waraana yeroo dheeraaf godheen ganduma Al-Khaastaa tanatti wareegame. sirna awwaalcha isaa irratti lammiileen Falastiin hedduutu argame. ajjeefamuun isaa hamilee Falasxiinota hedduu miidhe. waraanni Yahudaa dachii ummata Falastiin saamaa duratti deeme. dachii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ummata Arabaatiif kannees humnaan fudhatuu eegale. ji'uma kana keessa gareewwan Isteengaangii fi ergan jaaman gara ganda Deeriyaasiin jaamtu ganama subiin qajeelan. gandi tun Al-Quds keessatti argamti. gareewwan kunniin ganda tana keessatti yakka duguugaa sanyii raawwatan. dubartoonni, ijoollee fi manguddooleen 100 ol ta'an karaa irratti ajjeefaman. gandi Deeriyaasiin tun kaampii waraana mootummaa Ingiliz irraa kiiloomeetira 3 qofa fagaattee argamti. namoonni muraasni ajjeechaa sanirraa hafan gara kaampii sanii dhaqanii ummata nu jalaa fixaa jiran ja'anii itti himan. haa ta'u malee waraanni Ingiliz ummata Falastiin eeguun dalagaa keenyaa miti je'ee ofirraa deebise. waraanni Ingiliz guyyaa dachii Falastiin dhiisee ba'uuf karoorfame dursee kaampii gadi dhiisee ba'uu jalqabe. kunis shira biraati. ummata Arabaa daguun ummata Yahudaa gargaaruu isaaniiti. waraanni Ingiliz kaampii tokko yoo gadhiise waraanni Yahudaa immoo kaampii san battalumatti dhaqee qabata. yeroo tokko tokkos waraanni Ingiliz halkaniin kaampii isaa warra Yahudaatti kennuudhaan dhiisee biraa deema. wayita ummanni Falastiin ganama dhaqanii qabachuuf ta'anii gareewwan Yahudaa keessa ta'anii isaanitti dhukaasan. ummanni Falastiin osoo hin beekin gara kaampii sanii dhaqaniis gariin ni ajjeefama. gariin ammoo dheeysanii deebi'an. kan madaayanis hedduudha. waraanni mootummaa Ingiliz konkolaataa waraanaa fi meeshaalee gurguddoo fudhatee deemuu hin dandeenye hunda kaampuma sanitti dhiisaa Yahudatti kannaa biraa ba'a. namni yeroo san ture tokko waan isa mudate akkanatti ibse. ebla 16 bara 1948 tti waraanni Ingiliz kan naannoo laga Xiibiriyaatti argamu ummanni naannoo san gadi dhiisee akka ba'u ajaje. namoonni muraasni gadi dhiisanii ba'an. hedduun isaanii garuu haga danda'aniin ganda isaanii eeguudhaaf murteessanii achumatti hafan. namoota yeroo san ganda san gadi dhiisanii deemuu didan keessaa tokko abbaa kiyya. abbaan kiyya qeesii ganda saniiti. hoogganaan poolisii Ingiliz gara abbaa kiyyaa dhufee ati qeesii waan taateef qe'ee kana gadi dhiiftee deemuu qabda. yeroo san hordoftoonni keetii si waliin ba'u je'een. abbaan kiyyaas lakki an Falasxiiniin dhiisee hin ba'u. Falasxiin biyya tiyya haga xumuraa asuma tura je'ee deebiseef. poolisichi deebisee ummanni Yahudaa dachii Falasxiin fudhachuu haqa qaba ja'ameera je'ee itti dubbate. abbaan kiyyaas macaafa qulqulluu irra wanti akkas jedhu hin jiru kun kijiba je'ee deebiseef. kana booda poolisoonni humnaan abbaa kiyyaa fi obboleettii tiyya fuudhanii makiinaa gubbaa baasan. haati tiyyas dhukkubsattee hospitaala ciiftee turte. isiillee humnaan hospitaalaa baasanii konkolaataa irratti fe'anii Xiibiriyaa irraa fuudhanii deeman. Xiibiriyaatti namoota muraasa qofaatu hafe. sunis warra magaalattii eeguudhaaf muratan ture. hundi isaaniitu achumatti ajjeefaman.
ولم يبقى في طبرية إلا عدد محدود من المقاتلين واستشهدوا جميعا. Ebla 18 bara 1948tti waraanni mootummaa Ingiliis namoota 5,000 ta'an kan magaalaa Xiibiriyaa keessa jiraataa turan baasuudhaan gara bakka biraa geessan. Guyyaatti aanu waraanni Yahudaa Xiibiriyaa qabate. Gama biraatiin ammoo waraanni mootummaa Ingiliis dooniidhaan uummata Arabaa humnaan fe'ee magaalaa Haifaarraa gara magaalaa Akra geesse. Ebla 20 takka ammoo waraanni mootummaa Ingiliis kan naannoo Haifaa jiru guutumaan guututti magaalattii gadi dhiisee ba'e. Gareen Yahudaa kan haganaa jaamu ammoo yeruma san magaalattii weeraree qabate. Ummanni Falastiin muraasni haga danda'anii magaalattii diinarraa eeguuf achitti hafanii turan. Guyyaa lamaaf eega waldhaansoo godhaniin booda kanneen 60 ta'an ni ajjeefaman. Kana booda kan hafanis magaalattii gadi dhiisanii ba'an. Gariin makiinaa fe'umsaa irratti fe'amanii, gariin ammoo miiluma isaaniitiin magaalaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii isaaniif kanne gadi dhiisanii ba'uun dirqama itti ta'e. Ummanni Falastiin kan 50,000 ta'us guyyaa kana magaalaa Haifaa keessa ari'ame. Hanga har'aatti isin deebine. Kanarraa tanumaan goolobna. Inshaallah kana fi sagantaa biroo keessatti itti deebina. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. kabajamtoota hordoftoota keenya seenaa Falastiin kutaa 9ffaa keessatti Yahudoonni meeshaa waraanaa guutuu hidhatan lammiilee Falastiin irratti haleellaa jalqabuu isaanii ilaaluun keenya ni yaadatama. Waraanni mootummaa Ingiliziis ajjechaa waraana Yahudaatiin godhamu kana dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii takka illee fudhanne. Inumaahuu kaampiiwwan waraanaa milishoota Yahudaatiif gadi dhiisaa bahuu turan. Kaampiileen waraanaa kunniin durumaahuu mala waraanaatiif akka mijaanitti hundeeffaman. Yahudoonnis kan addaa mootummaa Ingiliz irraa isaaniif kennametti gargaaramuun lafa Filisxeenotaa to'annaa ofii jala oolfatuu itti fufan. Milishoonni Yahudaa kunniin kaambii qubatan kanarraa ka'aa gandoota uummanni Filisxeen keessa qubatan irratti haleellaa raawwachuudhaan lubbuu Filisxeenotaa hedduu galaafatanii jiran. Akkasumas kanneen kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaaniirraa akka buqqa'an godhan. Keessumattuu magaalaa Haifaa keessatti yakki raawwatame akkaan guddaadha. Namoonni magaalattii weerara jalaa eeguuf muratanii ka'an ajjeefamnaan jiraattonni magaalattii 50 ta'anis qe'ee isaaniirraa baqatan. Haga har'aattis achitti deebi'uu hin dandeenye. Mudannoon achi boodaa hoo maaluma ta'uuf deema laata? Qaamaa qalbiidhaan nu faana bu'a. Falastiin kutaa 10ffaa. Magaalaan Haifaa harka Yahudootaa jirti. Siidaan yaadannoo saamicha lafa Falastiin garsiisus magaalattii keessatti Yahudootaan kaayame. Wanti nama ajaa'ibsiisu ammoo siidaa kanarratti guyyaa Haifaan bilisoomte jedhanii irratti barreessan. Yahudootaaf bilisummaa ta'us Falasxeenotaaf ammoo gabrummaa bara dheeraa taate. Loltoonni Yahudaatis magaalattii keessa faca'uudhaan dhiichisan. Tarkaanfiin itti aanu ammoo magaalaa Jaafaa qabachuudha. Magaalaan tunis dhaabbata mootummoota gamtoomaniin Falasxeenotaaf kennamte. Kunis waan tokko nutti mul'isa. Yahudoonni jalqabumaa murtii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif ajajamuun turre. Har'aas ajajamaan jiran. Qubsuma seeraan alaa ammaas jaaraatuma jiru. Milishoonni Yahudaa magaalaa Jaafaa qabachuuf gama hundaan marsan. Kana booda meeshaalee gurguddaatti fayyadamuudhaan haleellaa raawwatuu jalqaban. Waraanni Falasxeenotaa dubartii murattuu takkaan hoogganamus haga danda'uun dura dhaabbatuu yaaleera. Dubartiin tun Muhiibaa Korshid jedhamti. Booda irratti garuu haleellaan itti hammaannaan jiraattonni baqachuu jalqaban. Gariin isaanii doonii fayyadamuudhaan gara Lubnaan imalan. Gariin ammoo miilaa fi konkolaataan gara Falasxeen bahatii fi orduun baqatan. Caamsaa 14 bara 1948tti gareen milishaa haganaa jedhamu magaalaa Jaafaa guutumaan guututti to'ate. Lammiileen Falasxeen kanneen 70,000 ta'anis guyyaa kana magaalaa tana keessa ari'aman. Namoota Jaafatti hafan keessaa warra dhiiraa guuranii gara mana hidhaa jiddu galeessaa geessan.
Kana booda namoonni hidhaman kunniin namoota waraana irratti ajjeefaman akka awwaalan dirqisiifaman. Akkasumas qabeenya Falasxeenotaa gara mana Yahudootaa akka geessan godhame. Mana Falasxeenotaa hunda irra deemuudhaan qabeenya Falasxeenotaa makiinaa gurguddaa irratti fe'anii gara mana isaanii guurrachuu itti fufan. Mana kitaabaa guddicha yeroo san jiru keessaayis kitaabban jiran hunda fudhachuudhaan gara mana kitaabaa yuunivarsiitii Hibruu geessan. Yahudoonni mala namoota qe'ee irraa ari'uu filatan. Namoota hedduu fixuun baasii hedduu qabaata. Rasaasa hedduu fixuu, reefka namoota du'anii awwaaluun ifaajjii hedduu qaba. Namoota hidhuunis baasii hedduu barbaada. Nama hidhame sooruun dirqama waan ta'eef Yahudoonni kana hunda dhiisanii lammiilee Falasxeen biyyarraa ari'uu filatan. Kanaafuu gandoota baadiyyaa hunda kallattii sadii marsanii kallattii tokko qofa banaa dhiisan. Kana booda kallattii sadeen saniin haleellaa raawwatan. Namni ammoo kallattii hafte takkittii saniin ganda san gadi dhiisee fi keessaa ba'a. Fakkeenyaaf ganda albassaa jaamtu takka kallattii sadiin marsanii haleellaa jalqaban. Namni hedduun sodaarraa kan ka'e kallattii hafte takkittii saniin keessaa baqate. Gariin ammoo bataskaana ganda sanii keessatti daheeffate. Waraanni haganaa eega gara ganda sanii seeneen booda bataskaana keessa seenuudhaan ijoollee dhiiraa fi dubaraa kanneen umriin isaanii 15 caallee 4 gad baasee ummata duratti ajjeese. Namoonni hafanis kana sodaa ganda san guutumaan guututti gadi dhiisanii ba'an. Haala kanaan waraanni Yahudaa daandiiwwan gara Lubnaan, Suuriyaa, Falasxeen bahaa, Urduunii fi Gaazaa geessu banaa gochuun namoonni gara biyyoota kanneenii akka baqatu taasisan. Tooftaa kanaan namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an akka baqatan godhame. Ogeessi seenaa Israa'el Theodor Katz yakka ummata isaatiin bara sana raawwatame akkanatti ibsa. It happened many times that the Israeli very holy Waraanni Israa'el yeroo hedduu ganda takka marsee ijoollee xixiqqoo haga 10 fuudhee ummata walitti qabee duratti ajjeesa. Kunis namoonni biroo arganii akka dheeysaniifi yoo kun gahaa ta'uu baate nama biraatiis itti dabalu. And if it's not enough, they took others also. Ilaan Paappeetis akkana jedhe. The Palestinians who became refugees were already expelled. Lammiilee Falasxeen biyyarraa ari'aman keessaa kanneen walakkaa ta'an qe'ee fi qabeenya isaaniirraa ji'a caamsaa bara 1948tti humnaan buqqifaman. Gandoota Falasxeen 530 bara 1948tti akka barbadaa'an godhame keessaa kan walakkaa ta'an gaafa caamsaa 15 barbadeeffaman. Ethnic cleansing is an ideology that wants to get rid of one ethnic group. Yakka duguuggaa sanyii jechuun tarkaanfiin duraa sanyii tokko qe'ee isaarraa guutumaan guututti buqqisuudha. Tarkaanfiin lammaffaa aadaa fi seenaan isaanii akka hin yaadatamneef seenaa namoota sanii bakka sanirraa akka haqamu taasisuudha. Sadarkaan sadaffaan ammoo akka gara lafa sanii gonkumaa hin deebine godhuudha. Waraanni mootummaa Ingiliz wayita waraanni Yahudaa rakkoo kana hunda raawwatu achuma Falasxeen keessa jira. Osuma waraanni Ingiliz achi jiru waraanni Yahudaa magaalota gurguddoo 5 to'annaa ofii jala oolfate. Akkasumas gandoota baadiyyaa 200 ta'an barbadeesse. Waraanni mootummaa Ingiliz Falasxeeniin guutumaan guututti gadi dhiisuu isaatiin dura lammiileen Falasxeen 350 ol ta'an qe'ee fi qabeenya isaaniirraa ari'amanii jiran. Waraanni Ingilizii fi milishoonni Yahudaa waliin hojjechaa jiraachuu isaanii waan mul'isu keessaa tokko isiniif haa himnu. Yeroo sanitti waraanni Ingiliz dachii Falasxeen bifa amaanaa yookaan ammoo maandeet sistemiitiin bulchaa jira. Bulchiinsi amaanaa kun ammoo haga caamsaa 15 tura. Kana jechuun caamsaan 15 guyyaa waraanni Ingiliz bulchiinsa amaanaan Falasxeen ittiin bulchaa ture ittiin xumuramuudha. Wanti kun warra Yahudaatiif rakkoo guddaadha. Sababni isaa caamsaan 15 guyyaa sabtii irra oola. Sabti ammoo Yahudootaaf dalagaa dalaguun dhorkaadha. Akka amantii isaaniitti guyyaa kana manuma isaanii ooluu qabu. Kanaafuu Yahudoonni bilisummaa isaanii guyyaa tokko dursuudhaan gaafa caamsaa 14 guyyaa Jum'aa akka ta'u murteessan. Waraanni mootummaa Ingilizis waan kana isaaniif mijjeessuudhaaf
saffisaan bahuudhaaf tattaafate. Milishoonni Yahudaatiis waan qaban hundaan duratti deemuu itti fufan. Gaafa caamsaa 14 magaalaa Al-Quds keessatti Komishinarri Ingiliis Alaan Kaniingaam bulchiinsi amaanaa Ingiliis xumuramuu mallattoo isaatiin mirkaneesse. Bulchiinsa waggaa 30 oliif ture kanaan mootummaan Ingiliis biyyi Zaayinistootaa akka hundeeffamtuuf waan qabu hundaan ciniinnatee hojjetee jira. Waggoota kanneen keessatti lakkoofsi Yahudootaa haalaan dabaluudhaan dachaa 10 baay'ifame. Miliyoona walakkaa caaluu danda'ee jira. Hubadhaa bara 1917tti yeroo mootummaan Ingiliis gara Filisxeen dhufu lakkoofsi isaanii 3,000 caalu. Komishinarri Ingiliis Alaan Kaniingaam magaalaa Al-Quds irraa ka'ee xayyaaraan gara Haifaa qajeele. Kana booda dooniidhaan gara biyya Saayipras deeme. Alaabaan Ingiliziis dachii Filisxeen hunda keessatti gadi buufame. Hoggaasuma sa'aa muraasa booda hogganaan Zaayonizimii Ben-Guriyoon gara magaalaa Teel Aviv qajeele. Kunis bilisummaa Israa'el ifaan labsachuudhaafi. Kana booda biyyi Yahudootaa maqaa Israa'el jaamuun hundeeffamuu isii labse. Hooggantoonni hawaasaa yookaan community leader Yahudaa 25 ta'anis mallattoo isaaniitiin biyyi Israa'el hundaa'uu isii mirkaneessan. Galma biyyi Israa'elitti labsamte kana keessa suuraan Theodor Herzl jaamu fannifamee jira. Namni kun nama kitaaba biyya Yahudootaa yookaan Ireet Israa'el jedhu barreesse ture. Kitaabni isaa kun bara 1896tti maxxanfame. Hubadhaa kitaabni kun Ingiliis dhufuu isiitiin waggaa 20 dura jechuudha. Alaabaan Israa'el irra ittiin beekamtu kan urjii Nabii Daawit jaanii amanan ofirraa qabu bakka alaabaan mootummaa Ingiliis buufame sanitti fannifame. Alaabaan kun alaabaa waggaa 30 dura yeroo qubsumni Yahudootaa takka jee jalqabu naannoo qubsuma isaaniitti fannifameen tokkuma. Mootummaan Ameerikaatiis biyya haarawaa dachii nama biraa irratti ijaaramte tanaaf beekamtii kennuudhaaf namni isii dursan jiru. Kanarraa kanumaan goolumna. Inshaallah kana fi sagantaatti aantu keessatti itti deebina. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.